Ashawaa harkatoonni kabajamtoonni fi hordoftoonni maatiin hospitaalota hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu kan nagaa hawwatan jira galata waaqayyo akkasuma addaan bannee jirra dhugaa dhiifama homaa kan ramadaana kana wajjiniin homaa nutti homaa ta'uu fi hojii ramadaanatti illee biizii nu godhe Sawa sanduran kake fayyadam babbanni jirra suni jechuu jaalladha. Ingada video tokko isin wajjin ture godhanya ya akkana taate jedheetu ammallee dubbichi kun jechuudha baay'ee jechuudha ulfaachaa jira. Dhugaa yeroo tokko amantii namatti dhiyaatti gaafa waan hojjette Uga baay'ee rakkinni salphaa jechuudha. Gaafa jechuudha baay'ee tokko ulfaataa ta'e kunoo jechuudha mataa ishee dhukkubaa jira. Keessa dabartee warri ishiin biratti jechuudha namicha kanarraa birrii hin ergin jedhaniin jechuudha. Namicha kanarraa birrii namaan booda waan irraan baankii irraa si ergina malee namicha kanarraa birrii hin ergitu ammaan booda jedhanii jechuudha. Baay'ee tokko garaa nama nyaatti jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee jechuudha nama keenya jennee gaafa amannee itti dhiyaanne nama ganu jechuudha karaa irratti baay'isanii karaa irratti nama gatu jechuudha. Sababa isaaniif iyyuu micoon kunillee amma akkas taate jechuudha. Maaliif nama kooti jettee ishiin gaafa amantee itti ergitu inni immoo maallaqa isaa dabalata ergee gaafa biyya ga'ee jedhumoo maallaqni kun abbichumti irratti maallaqa ergite suniyyuu bilbila irraa badee har'a abbaa manaa isheetii fi obboleettii isheetiyyuu du'aa nafseetti yoo wal eeggatan dhugaa baay'ee ulfaata jechuudha. Maallaqni seexanaa maallaqni qilee nuggata jechuudha. Sababa saniifiyyuu obboleewwan kun yeroo biyya maallaqa ergitan of eeggadhaa. Maaliif jennaan of eeggadhaa maallaqni badaadha dhugaa rabbi jechuudha. Namoonni baay'een firummaan laala isaati sanitti maallaquma san qofa bichaa laalu. Namoonni baay'een sa'aatii sanitti obboleessi kun yookiin haati manaa obboleessa kootii yookiin obboleettiin koo yookiin obboleessi koo maal ta'an jedhan maaliif akka ta'e garuu hin beekan. Bara kana bara maallaqa caalchifatamtu dhufe jechuudha dhugaa rabbi. Namni keenya bakka namni kamiyyuu waan hin taane maallaqa caalchifata. Maaliif akka maallaqa caalchifataniif hin beeku dhugaa. Kana ta'e jechuudha. Muudannoon akkanaa kun obboleewwan koo biyya hambaa keessa teessanii karaa ittiin birrii ergattan karaa maatii keessaniitirraa karoota garaagaraatiin ijoolleewwan keenya irra gahaa jira. Obboleettiin kun baay'ee tokko dhugaa mataan ishee dhukkubaa jira jechuudha. Baay'ee tokko bu'aa jirti. Baay'ee tokko bakka mataan ishee adoodee baay'ee tokko bu'aa jirti. Mijoon immoo nama biyya keenyatti dhalattuma Arsiiti baay'ee tokko dhugaa rabbi hin beekanii natti dhaga'amti garuu mijootaan alaan ol beenna biyyattillee ol beekuu baannu alaan gisee baay'ee yeroo qursii hojjechiisuu deemu yeroo riiqaa fiduu deemu kana suuqitti lagarraa karaa irratti lagarraa waliin haasofna bilbilaanis waliin haasofna garuu immoo baay'istee garaana nyaatte dhugaa waaqayyo jechuudha. Baay'ee tokko jireenyi bara kanaa akkana ta'e namni jaalala dhiisee firummaa dhiisee dhiigummaa dhiisee maallaqaan wal jijjiirrachaa jira jechuudha bara kana. Ara kun baay'ee tokko ulfaataadha. Baay'isee tokko ulfaataadha. Waaqayyo ga'ee jedhee tuma bichaa araara isaa nuuf haa buusu malee namni bara kanaan bakka maallaqa akka waan maallaqa wajjin duunuu itti fakkaata natti fakkaata. Boru bargannee deemna. Maallaqa kana bargannee deemna boru. Dhugaa baay'ee tokko ulfaataa ta'ee jira. Waaqayyo haqa namatti hin dabarsine haqa keenyallee waaqayyo namatti hin dabarsine jechuudha. Har'a obboleettiin kun balaa maallaqa kanaatitti osoo wanna tokko of goote ilaala maallaqni ni dhufa. Garuu obboleewwan keenya tokko dogongoranii lubbuu ofii irratti kaffaradanii jira. Obboleewwan keenya tokko dogongoranii osoo hin beekin wanna hin taane ofirraan ka'ee gahantu jira jechuudha. Sababa isaaniifiyyuu obboleewwan koo biyya hambaa keessa jirtan wanni barbaadillee haa badu jechuudha. Yaan sabiin jee tokko lama sadi jishanii waggaattillee haa badu. Maallaqa san hojjettanii fiddu. Garuu immoo lubbuun ofii yoo baate lammata hin deebitu jechuudha. Sababa isaaniifiyyuu
kan aartanis aarii keessan cinaachumatti gataa kan gadditanis gadda keessan cinaachumatti gataa maaliif maallan inni dhufa garuu lubbuu namaa yeroo annoo jedhe hin dhufu jechuudha baay'ee tokkotti dhaga'amee dhugaa hin beekan baay'ee aarte jechuudha laali waggaa torba muluu biyya arabaa keessa teesse abbaa manaa ishii guyyaa gaafa takka osoo afaan takka walitti hin dabarre balaa maallaqa kanaatiin hollollee jettee yeroo boochu baay'ee tokko garaa namaati kanatu jira siniin jechuu jaalladha haasa'allee sinittiin baay'isuuf haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'uutti turtii gaarii siniif haa ta'u baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja nagaarra naa tura haga viidiyoo biraan walitti deebi'u turtii gaarii laayikii sheerii koomentii gochuun dagatina viidiyoo kana hiriyoota keessan biraan ga'a hiriyoota keessan aarantu jira hiriyoota keessan gaddattu jira hiriyoota keessan gaddan aarasaniif barumsa ta'uu danda'a sila ta'eefiyyuu haga viidiyoo biraatiin walitti deebi'u turtii gaarii isin jedha baay'een isin jaalladha baay'een isin